immoo onlaayinii akkamittiin cufachuu danda'a? Yeroo kam akkan onlaayinii galee bahee namni akka nan agarree akkamittiin gochuu danda'a? Dhimma tokko nama lamaan walitti fayyadamaa ture garuu amma ofirraa balleessuu barbaade karaa kamiin ofirraa balleessaa? Warri naan jettanii na gaafattan hunduma keessaniifuu isinii deebisuu dhufeen jira jechuudha. Na jala bu'aa garuu jalqaba irratti immoo keessan abdeetti gochuu qabdan maaliif immoon seetingiilee isaadhaa amma jijjiiree jira waan ta'eef jechuudha. Karuma kanaan wanta haaraa fidee wanta dhufeef kanamaafuu abdeetti godhachuu qabdan dirqama immoo keessan jechuudha. Piroostorii jala galtanii jechuudha. Kazaa immoo keessa galla immoo keessa yeroo galla jechuudha. Mallattoo pilaasii kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Mallattoo pilaasii yeroo gadi qabna moora shiyyeetu kana nu dhufa moora kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Yeroo akkatti gadi qabna siitii shiyyeetu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Siitiin irraa kazaa piraabees kan jiru kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Amma yeroo kam onlaayinii gallee akka baane namni akka nu arguu hin barbaanne ofirraa cufuudhaaf jechuudha. Laastisiin kan jettu kan argaa jirtan tokkoffarratti jechuudha. Tokkoffarratti ishee kana gadi qabna jechuudha. Yeroo kam onlaayinii gallee akka baane namni akka nu agarreef jechuudha. Ofirraa cufuudhaaf nobody ishee jettu kanarra godhannaa jechuudha. Namni akka nu agarre ciruma yeroo kam onlaayinii gallee akka baane namni akka nu agarreef ishee sadaffaa tanarra godhannaa jechuudha. Ishee sadaffaa tanarra akkuma argaa jirtan tana jechuudha. Nama ishee nobody kanarra godhatanii jechuudha. Warri ani lakkoofsa isaanii seef godhadha qoftiin ana arganii warri godhanyoota wayiin firoondoonni kiyya qoftiin akkan arguun barbaada. Warri jettan dammoo maay kontaati kan jedhu kanarra godhachuu qabdan jechuudha. Isa lamaffaa kanarra jechuudha. Namni hundinuu na arguu qaba. Nama hundu akka na arguus rakkoo hin qabu. Yoo namni hundi onlaayinii galee yeroo hin namni yoo na arges rakkoo hin qabu. Warri jettan waan irra godhachuu dandeessan kun mirga keessan jechuudha. Garuu warri ofirraa cufuu barbaadan nobody ishee jettu kana sadaffaarra godhatanii jechuudha. Ishee sadaffaa kanarra jechuudha. Warri hiriyoonni kiyya qofti na arganii jette immoo maay kontaatti godhachuu dandeessanii. Isa lamaffaa irratti dabraa jechuudha. Isa lamaffaa immoo riilispeet kan jedhu kana jechuudha. Yeroo namni miiseejii namaaf yeroo miiseejii ergitan jechuudha. Namni sun akka galee dubbise kan isinitti agarsiisudha jechuudha kun. Kanumaafuu namni yeroo miiseejii isinitti erge jechuudha. Miiseejii galtanii dubbistanis dubbisuu baattanis kan isinitti amma fakkeenyaaf kun amma akkuma immoo warri itti fayyadamtan ni beektan miiseejii yeroo akkatti isiniif galee jechuudha. Namtichi miiseejii isin ergitaniif sun galee dubbisuudhaaf akkatti isin garsiisa jechuudha. Yoo dubbisee jiraate lakkoofsa maannoo geengoo akkatti ishii geengoo kanatti godha jechuudha. Warreen yoo galtanii garuu ofirraa yoo cuftan ammoo akka onlaayinii akkuma miiseejii isallee galtanii akka hin dubbisin isatti agarsiisa jechuudha. Kanumaaf ofirraa cufuudhaaf yoo ofirraa cufuu barbaadan nobody ishee jettu kanarra godhachuu qabdan jechuudha. Hiriyoonni kiyya qoftiin akkas yeroon galee dubbises akka arguuf nan barbaada yoo jette maay kontaatti ishee jettu kanarra godhachuu qabdan jechuudha mirga keessanii. Namni hundiyyuu yeroo miiseejii naaf erges yeroon ergeefis itti haa mul'isu yoo kan jettan taate immoo everyone irra godhachuu qabdan kun mirga keessanii jechuudha. Garuu wanti isinii galuu qabu jechuudha. Asirra yoo godhattan jechuudha nama dho'ifachuudhaaf jechuudha. Maaliif namni kamiyyuu miiseejii isinitti ergee isin galtanii dubbistanii garuu osoo deebii hin deebisiniif yoo galtanii dubbistanii baatan isinitti muffachuu danda'a. Garuu